Finfinnee keessa boolee keessa namni afaan Oromoo kan dubbachuu jalqabe har'a sirumayyuu bara amma Oromoon afaan Oromoo Finfinnee keessa dubbachuu qaanaat kan inni deemaa jiru. Because hojii mootummaan kun seeraan ala waan inni hojjechaa jiruuf gaafa qeerroon fincila godhee gaafa mootummaan wayyaanee kuftu sani ummanni akkamitti Oromoo jaalatee yookiin ani Oromoo dheedhee kan Oromoon taaneyyuu akka kiyyaan eessuma kiyyaan maali kiyyaan ani Oromoo dheechaa ture yaadattanii miti. Har'a Oromoo kamtu afaan Oromoo Finfinneef boolee jalqabumayyuu Oromoo kamtuudha boolee keessa kan inni deemuu danda'u. Baalagizee yoo ta'een ala warra mootummaa deeggaruun yoo ta'een ala. Galatooma Raajii hudhu. Galatooma asli kan gabaabseetu man dubbadhaa sagaleen koo furdate qufaan na qabeeraa yuuti. Hunda dura nama 8,000 tas jira natti fakkaata 8,000 keessa nu Raajiitiin foloo godhaa jedhiin. Foloo godhaa yaa. Foloo godhaa akkaataa paartii deeggartaniin giiftillee walii kenna wal jajjabeessa yaa. Warri mormituu kenna warri mootummaa kenna kamtuudha birrii qabaa laalla. Warri kun immootu membarii ta'a manni wannoodha Taanzaaniyaadha waan ta'eef membar hunu jabaadha itti fufi. Galatoomii kamtu qabeenya qabaarra immoo kamtu kaayyoo qabaarratu ta'e gaariidha kanaaf kaayyoon madaala. Hunuma jaraa laalufi. Baankistaankiis qabnadhanii dhaaddataniiruuf hin jedhe. Warra aangorra jirre gani birrii isin tura qaba. Ani yaa ka duubaarraa ka'u ka ati jettirra iddoo ijoodha waan ta'eef. Finfinnee keessa afaan Oromoo dubbatamee ka jedhu kaastu bar duuchuma Finfinnee. Duubni achi miti ka'umsa bakka sii toluu fi jalqabni dubbiin keenya rakka'ee wayyiitiin kun rakka'ee waan Oromoo wal godhaa jirtu moo sirbatee dimbaasetu irra Oromoo miidhadha mata duree. Jechuun inni sisumatti laallataa yoo ta'e. Achirraa galee akkasitti dhufa. Anaaf waan ta'e disittiin dhufaa waan sin tuttuqxan garuu dubbatamu waan qabu waan jijjiruuf. Wanna tokko obboleessi ko burqaan kaaseera. Namni gaafa akka sa'aatti nyaatu gaafa akka namaa nyaatu hin beelaa jedhan inuma nyaata garuu. Oromoon kaleessa waan jirurraa xiqqootuma tokko argachuu sana baaqee godhanii bana xalaasa jedhu baaqee godhanii baatanii waan Oromoon fayyadame fakkeessanii deemuun sun cubbuudha. Oromoon ammayyuu waan isa madaaluun hin arganne. Qaama keenya keessaa amma gurraatti ija keenyaa jiru gurraattiin ija keenyaa amma isheen xiqqattu beekta. So boolee keessa miti afaan Oromoo akka dubbatamu ka Oromoon qabsaa'e biyya isaarratti masaraa keessatti afaan Oromoo naa dubbatamu qabsaa'e. Kaleessayyuu jaarraa dheeraa dura afaan Oromoo masaraa Gondar keessatti dubbatamaa ture baree warri yeejjuu jiranii jechuudha. Kanaaf amma akka amma jiru kanatti Oromoo waan wal godhe hin qabu. Kan Oromoo godhe mootummaa kanadha. Mootummaan kun qoloo Oromoo jala dhokateetu Oromoon saboota biraa biratti akka jibbamu Oromoon akka inni humna hin qabne ta'e jechuudha. Mootummaan mootummaa Oromoon of jedhu kun wadala harreeti. Wadalli harree yoo magaalaa dhattu waarraas hin oolchu. Abbu Maargiriitu harree kee koree gala. Ijoolleen kun ijoollee Oromooti dhiigaan Oromummaa isaanii irraan gitu. Irraas hin mulqu Oromoodha. Ammoo Oromoo waan fayyanne Oromoon hin miidhame maaliin kallattii hundaan tokko isa ustaas kaasan ammasila. Daangaan Oromiyaa hin abbaa dhabe. Har'a Wallagga keessatti Oromoo miti kan nu ajjeesaa jiru faannoodha. Faannoo kan hin dhechisu mootummaadha. Kaleessa Abashaadhuma qottee sangaa tiksitee nuu bushitu har'a laphee dhiittee daabiyyi dhufee nu ajjeesuutti kaate. Kaleessa maa nun ajjeesne. Har'a Oromiyaan daangaan ishee kabajaan qabu. Dirra Dawaa miti. Dhiisi ati Wallagga miti. Dhiisi Walloo miti. Warra daangaarra jiru. As kottu Arsii bahaa deemi. Siraaroorraa qabiiti ilaali lafa itti Sidaamaan fudhatee jiru jechuudha. Gaambeellaarraa Qeellam Wallaggaarraa ilaali. Daangaan Oromoo kabajaan qabu. Minjaar kun as Tuulama bahaa Karrayyuurraa yoo laalte daangaan dhufeetu eessa gaa Adaamaa jala dhufee gaa. Daangaan Oromoo kabajaan qabu. Oromoon illee kabajaan qabu. Finfinnee keessa namni 3-4 eerpoortii taa'ee afaan Oromoo sitti haasa'u yookiin immoo immigireeshinii ta'ee paarpoortii baafachuu gaafa sitti haasa'u hin laaliin. Barri irreecha irreeffachuu dadhabeetu 3-4-5 ta'een adeemu 20-30 ta'ee adeema Finfinnee keessatti jechuudha. Oromoon maal qaba amma Finfinnee ati jettu kana keessa?
Kaleessa Oromoo eessa turte Finfinneen? Finfinneen beeki daangilaa tokkin mooxaa tokkin eessatti hin guddanne. Finfinneen lafa tuulamaa irratti guddatte jechuudha. Tuulama gaafa Oromoo buqqistu immoo uummata lubbuun jiru qofaa miti. Reeffa isaallee bakka awwaala isaanii diiganii mana irratti ijaarratu. Reeffa Oromoollee jechuudha. Oromoon daangaan isaa kabajaa dhabe jechuudha. Gama biraatiin wantoonni Oromoo irraan ga'ani. Bara wayyaanee keessa namoota ajjeefaman lakkaa'uu dandeessa. Namoota dhabaman lakkaa'uu dandeessa. Namoota qoloxii isaaniitti xaarmusii hidhame lakkaa'uu dandeessa. Kaleessa siyaasaatti hirmaattu yoo ta'e jiraachumayyuu numa dandeessa. Har'a bara Oromoon maneedhaa keessaati haati ganama nyaata geessiteetu galgalammoo reeffa isaa bo'oo lolaa keessaa argatti hidhatte jechuudha. Kana caalaa maaltu sitti dhufa jechuudha. Har'a kaleessa yoo xiqqaate Finfinneen ka Oromooti jedhee Oromoon itti qabsaa'u kana waa'ee Teedii Afroo haasa'u uummanni Oromoo. Waa'ee Teedii Afroo qeeqa. Teedii Afroo maaf qeeqa dabballeen PPU dhaabatee Finfinneen ka sabandumaati jedhu jira. Teediin yaada sana qaboo dubbate rakkoo maal qaba akka mootummaattu jechuudha. Kun mootummaan kun qoloo Oromoo jala dhokatee waan Oromoo miidheedha. Lubbuun mootummaa Ganaa itti mari'anna warra jedhu haa jira amma mucaan duraan mooraa qabsoo keessa ture iyyuu hoo ka Oromoon hayyuu guddatti beektu Finfinneen kan ganaa mari'atamne jedhe Biraanuu Leenjisu. Kana jechuudha. Ummatuma kana yaadachiisuuf. Gama biraatiin amma obboleessi koo sila kaasaa ture with due respect nan kabajaa ayyaanaatiin yaada garaagaraa qabaannus Oromoo jechuun jedhaan TPLF wajjin hojjechuudha. TPLF hojjechuu miti maal abbaan TPLF iyyuu abbaa warra kanaati beeki. Abbaan PP eenyudha TPLF abbaadha ishee caalaa maaltu fira. Isaan caalaa wanti walitti firoomu hin jiru jechuudha. Kanammoo maaliin argine? Waan Taanzaaniyaa kaastu, waan biraa kaastu eeyyee nun wal biratti Marroofaa biyyi Shimallis, Daawud, Jawaar, Mararaa wal biratti arguu barbaanna. Garuu immoo Shimallisiif Abiyyi akkamiin obbolaan keenya jennee wal waamna dhaqaa obboleessa keessanitti dhaqaa wajjin hojjedhaa jennee dhiibuuf warri mootummaa morminu jalqaba warrumti mootummaa jedhanii kun anoo Oromoo dhadhanii isaan Oromoo akka obboleessaatti ilaalanii dirqisiisnee ebel obboleessa keeti akkamitti jenna. Mee naaf himi. Jawaar caalaa namni aangootti ol isaan qabeen jiru. Qeerroo caalaa namni aangootti isaan baaseen jiru. Har'a qeerroon qawwee fudhatee bosona jira. Har'a Jawaar ari'amee biyya alaa jira. Har'a bilisummaa Oromoo gophoo xiqqoo tokko keessatti sakaalamee taa'a jechuudha. Har'a walqixxee warra namoota muraasaa godhaa jira. Har'a paartii kaleessa KFO fi atleast OPCO'n mormituu ta'anii biyya socho'an keessatti IHAPaan waggaa 50-60 dura Haayilee Fidaafaa Sannaa Ilkeefaa fannisiiste har'a Wallagga keessatti iccuu taatee dorgomaa jirti har'a IHAPaan. IHAPaan kaleessa shurrubbaa dhaattee dargaggoota Oromoo Haayile Sillaasee kuffiisan Finfinnee keessatti ficcisiisaa turte babbareeddee foddaa TV mootummaan dabarsu keessatti Oromoo arrabsaa jirti jechuudha. Har'a Oromoon hin barbaachisu biyya Oromiyaa jedhamtu hin jirtu jedhame jechuudha. Kana argine jechuudha. Har'a G-wordtiin nu waamsisaniitu faannoo mootummaan hidhachiiseetu G-wordii waamsisanii gaallaa na'u irra da'u jedhanii morma nu muraa jechuudha. Kana caalaa qaanii maaltu jira? Wanti tokko wanti naalamne tokko jira. Wanti naalamne maali? Wanta mul'attu xixiqqoo tokko fuuldura qabanii wanta isaan socho'an jira. Inni sun nu madaalu Oromoon madaalu nu saba guddaadha biyya sanatti abbaadha. Akka Oromootti gatiitti baasneera jijjiirama kanaaf wareegama kaffalamu Oromoon kaffaleera. So Huseeniif Mahammadiif Lalisaaf gammachuun hin qotuu kan ekspoorti godhu Gabra Tsaadiqiif Shawaan Daanyiidha har'ayyuu. Biyya alaa jira tokkoon kee Awuroopaas taatu Kaanaadaas taatu Ameerikaa. Mee konfinaansi istoorii dhaqiitii qabeenya shiroo biyyaa dhufuu fi barbaree biyyaa dhufuu fi buna biyyaa ekspoorti ta'e dhufurra laalii dhaqeenya eenyu qabeenya keetti gargaaramaa jiru. So simboliidha jechuudha. Homaa waan qabnu hin jiru. Kaleessa warra miiliyoona 6 ta'etu humna qabatee jira. Mootummaa akka aangootti yoo fudhatte poortifooloo biyya sanaa lafa keessa yoo ilaalte ministeera 22 jiru keessaa ministeera deetaa sadarkaa daarekteeraatti yoo ilaalte tokko hin jiru. Finfinnee keessatti Addis Ababa Mikir Beetisa jedhamu keessaa Adaanechitu kantiibaadha malee kifla katamaa hundumaa kan bulchu Habashaadhaa beeki. Oromoon maal qabdi Finfinnee keessatti buraayyuutti qofaadha kan ishee maajoriitii taatee jirtu. Galaanitti bakka biraatti eessattuu Oromoon tokko maajoriitii yuun qabdutu lakkaa'e jette. Maadha qaba? Kaaree meetirii 200 qabu warri tuffaamuna
lafa isaanii irratti jechuudha waan qaban hin qaban maal qaban hin qabnu jechuudha. Yeroon kana jedhu immoo wanti ta'uu qabu akka Oromootti laal maqmaaqsata akkan siniin jedha namicha keessummaa mana namaa dhaqe. Haatis qofaa buna tumti, abbaanis qofaa buna tuma, mucaan qofaa buna tuma, abbaan manaa haadha manoo ka keessummaa fidii jedheeni. Keessummaan bitaatti galee bunni mooyyeema tokkotti tumamaa kanan beeku jedhee. Laallaani lakkii maal mana tokko keessa teessanii mooyyee meeqatti tumattu ennaani lakkii akki nutti jirru ta'e akkasii mana tokko keessa hoo jiraanneyyuu jedhee jedhan. Nuyin kun Oromo jenna malee iddootti tuttumnu kana keessa dhuma isaanitti jechuudha. Mootummaan kun rakkoo nutti dhalee ga'ee leencaa qaba malee mootummaan kunis rakkoo Oromoo qofaaniiku, Jawaaris rakkoo Oromoo qofaaniiku, Mararaanis qofaaniiku, Daawudis qofaaniiku, Marroonis qofaaniiku. Yoo warri kun walitti dhufan rakkoon Oromoo hiikamuu danda'a. Kana gochuuf immoo nutu dhiibee walitti fiduu qaba. Waan kaabaa jettan kana isinni mormus inni biyya bulchus kaabatti hidhachuun bu'aan qabu. Kun yaada raajiiti. Ani Tigireettis Amaaratti hidhannees waan qabsoo goonu hin jiru. Oromoon gatii baaseera saba of danda'ee qabsoosaa galmaan ga'achuu danda'udha. Hirkattummaan nun feesisu. Kaleessa dandeesses jiraachuu hin dandeessu. Kana gochuu irratti hojjechuutu nu feesisa. Yeroo kana goonu immoo abbaan badiif iddoon badii beekamuu danda'a. Har'a peejii kora dhaqaa laala haadha Nimoonaa Caalii isheen boossu maxxanseera. Wayyaaneen isin boossisa haadha Nimoonaa. PP'n isin boossisa haadha Nimoonaa. Kanaa booda boo'uun qabdu haadha Nimoonaa. Kana jechuun Oromiyaan boo'aa jirti jechuudha. Oromiyaan boo'aa jirti. Anaaf isin caalaa Oromoon gatiin ni baasaa jiru. Ka keessa darbeef ka irra jiru kan itti dhufutu hamaadha. Kasi achitti dhufu. Kaleessa waa'ee Habashaa sooftaati, waa'ee siyaasa kaabaa soofta. Har'a Guraageen markaatoo keessatti handhuura kee qabattee jirti. Qabeenyi Finfinnee keessa jiru ka saba biraati. Oromoon oma tokko hin qabu bakka. Laayilaayu gabsi noonuun jedhaniiru gabsi oma tokko hin jiru. Qabeenya qabnu hin jiru. Har'a Oromoon barataa hin jiru. Oromiyaa keessatti manneen barumsaa kaampii waraanaa ta'aniiru. Dhaloonni baratee ka'ussiif hin jiru jechuudha. Kanaaf Oromoon dhaabbatee of ilaalee iddoo amma jirurraa mootummaan kun keessumaa Oromootti bakka gochuu irratti ga'ee leencaa qaba. Gattaa'ee obbolaansaa wajjin mari'atee Oromoon of danda'ee biyya isaa taatu sirna isaa ta'u ijaarrachuuti isa feesisan jedha. Galatooma. Thank you so much. Thank you. Ulfaata. Asli yeroo nuu kenniga taayimiidha yoo namni haasa'e. Taayimii amma daqiiqaa 5 isin deebisuure. No 5 Waliin mari'ataa jira waan ta'eef yoo yaada babbareedaa uummata fayyadu arga akka nama paartiraa bitaa yookooti itti dhiisa. Amma maali beektaa? Yaanni warra mootummaa deeggarurraa yaada ayyaana hin jaaladha. Warra mootummaa mormurraa amma yaada raajii kanallee dhibbaa yaada bibilchaataa osoo warra aangora jirullee arrabsin osoo maal hin jenne warra wal arrabsu arrabaan humnaan deddeebi'u mootu itti gabaabsu. Amma yaada haga ammaa kennataa turan keessa the best yaadni ayyaanatiif yaadni raajii yaada bareeda osoo waliin mormine waan morminu keessaa qabna nuti warri siyaasaa waan jaara yaada raajii waan dooktarri siin jedhu dhaga'i zamane kaasee rakkisin. Zammane kaasee ilma Itoophiyaati bar soddaa biyyiiti bar oggii zammane kaasee ati arrabsitu abiyyi sitti haaru jira sigale amma deengadda isin teeti arrabsinaan bultii tiyyan diiginaa jee isinit dabalee afaan isin qabsiifne Sekaab. na dhageeffadhu wayisii maasliitii aslii kiyyamee dhageeffadhu siyaasaa arrabni paartii of siyaasaa kan nu qofaa miti warri gurguddaan hundinuu wal arrabsaatii jechaan wal dhawaa deemu jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf yaada raajirraa hin ka'a. Wayi namni na dura jira, namni aaru jiru ni jira. Yoo namni jiraate carraa kiyyaan. Waan uwwitu jira ka carraa argatee waan uwwitiif abdii jira hin dubbanne. An akka ayyaanatti gartee yaaduma biyyi qofa namarratti haasa'u. No dubbadhu ati bilxiginnaas of keessaa qabda waan ta'eef dubbadhu. No. An takka if keessaa hin qabda. Ati bilxiginnaa keessaa hin ari'amte moo ofiin baate? Abo an bilziqinaan haga ammaa ayyaanarra ana beeytiiti abba feete gaafadhu. Beekee waan si beektii dhugaan jirtu kanuma. Kanuma dhugaan jirtu. Haga ammaa kadhatamaatiin jiran ana reebne bilziqinaan dhugaa sun nuyi. Anaa siima.
chaartara isaanii hin ari'amte moo dhiittee bilziqinnaan baate kamitan gaafiin. nuti taane ta bilziqinnaan nuti taane dura dubbii isin hin garre bakka dubbiin itti jallatti Ayi. gaafa gartee lammaa magarsaa gooftaan keenya ummata iyyuu hayyoonni oromoo guutuun abbaan kiyya leencoo lotarraa eegalee hanga sheekka abbutaatiin dhuftutti gurra qeensee dhageeffatee jechuudha. Bilziqinnaan nuti barbaadu turre ta odii paasani malee ta gartee amma wanti ta abiyyi immoo oofu tanaa miti. So amma carraa kiyya nama duraan balleessu namni yoo arrabsees arrabsu rakkoon qabu arraba wal dha'uuniiti. Ayyee yaada gaditti deebi'e. Amma naaf kennitamoo Itti fufee kan gabaabdu. Sifanna. amma fakkeenya yaada raajirraa hin ka'a dura. Ayi. Yaanni raajii bareedaa kennatee huggii garuu kennatu obboleessa isaatii wajjii zammani kaasee bira osoo hin dhayne obboleessa isaatii wajji ta'anii haasawanii maarree tahanii je'aniiti gartee afaan tottolfachuun kun nama hin fayyadu. Jettan ja'a aamina ja'atuma dhugaa namatti himan. Sigale. Marii kabar baade akka namni gartee taa'ee kara biroo ijaallaalu gahee guddaa taphatee obboleeyyan kajaamu kana. Yaada siyaasaa keessa obboleeyyan wanni jedhamu hin jirtu. Siyaasaa keessa wanni ati beekuu qabdu hayyoo maal hordofta allaalamuu qaba jechuudha. Sigale. Feetu Oromoo ta'e, feetu Amaara ta'e, feetu maal ta'e, feetu dhiisi. Amma reefu gaafiin ati gaafatte ulaagaan Oromummaa maalii jette? Ulaagaan Oromummaa Oromoo gartee gaafii Oromoo deebisuudha. Zaaset. Oppiidiyoon kanaaf hayyamamtuudhaan no. Ijaaraminsa laaluu qabda waan tokko. Oppiidiyoon wanni isiin irra ijaaramtee Oromoo diina godhachuu, Oromoo torchi godhuu, Oromoo balleessuu kanarratti gartee wanni Tigreen isii irra ijaarte. Diinni biyya sanii Oromoo ta'uu amantii jechuudha. Kanaaf ragaan maali? Namni gartee har'a Abiyyi Ahmad Alii jedhanitti ayyaanaan faan dhaadatu jiran kun nama iinsaa jaaree akka gartee jijjiiramni kun hin dhufne Alamaayyoo Garbaabaa faa ijoollee maal faa fakkaattu akka taa'ee danda'a kana faa hayyoota meeqa Tasfaa'uun Camadaa kan Naayiroobii irraa fuudhamee deebi'ee ichirra shaname. Abiyyi Ahmad namni gartee iinsaa keessaa basaasee akka innichi deebi'ee rashanu hagod isa. Namichi kun durumaanuu oppiidiyoo wanni uumamteef qabsoo Oromoo dura dhaabbachuuf uumamte. Dhiigaan Oromoo ta'uu dandeessi? Dhiigan laalu. Akkuma amantii muslimaati. Mahammad Kamaal Hussein taatee yoo salaatteen soomanne azaaba seenta. Kabbadaa Tarrafaa. Ati kan inni akkasitti Oromoo basaasee ajjeesuu beektu abbichuu koo'ettee maalatti faarsaa dhutanii baatee shan jedhu. Sanii sittiin sii dhufaa dhageeffadhu. Gaafii daareekti bakkana deebisi. Amma gaafii qaxxaamuroo haasa'utti. Dhimmi haasaa jiru dhimma uummataati waan ta'eef. Gaafa abbichuu gaafaan Eega namichi kun ka Oromoo ajjiisaa ture taate maaliif abbichuu koo jettee qabaan si dadhabdee porofaayilii kaattee nutti fayyadamte nama ajjeesu. Haa dhageeffadhu siif hin deebisa. Abbichuu koo ana qofaa miti kajee addunyaa guutuu jee dooktaraa fi beekaa wallaalaa jee. Ajjeesisuu kana nutti himaa jirtare. Anamma abbichuu koo jedhaa ture amma sin jedha fakkeenyaaf fi akka soddaa tokkootti dhageeffadhu. Qoy. Gaafii daareektii naa deebisuu qabdan amma. Gizee namichi kun mana Amaarasitti isin gaafatu deebiftanii teeniis wal isin qabee namni illee aguma achitti isin dhageeffata dirqama Amaara ta'uu hin qabu isin gaafii kiyya deebisuuf. Ila abbichuu anammallee gama siyaasaa keessaa forgeet yoo taane nuti amma walitti jaalatanii jibbitanii dhala soddaadha. Warra aggaarotii bashaashaadha ijoollee bashaati warra jaartii xiyyaati soddaa fi duudaa lafaa ka'anii anamma gara soddummaatiin kabajaa abbichuu jedhaa nama fakkeenyaaf osoo dhaqee osoo biyya galee akka soddaatitti akka doktor Oromoo tokko hin taane akka soddaatitti 4 kiiloo dhaqee na simachuu danda'a jechuudha soddaadha jechuudha faamiliidha nuti. Ati anamma aangilii warra firoomatiin kabajaa jira jechuudha. Nama fakkeenyaaf anamma badiin inni qabu waan biraati amaa cheenoo